Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan gumaachaa turan obbo Bushraa Uloo addunyaa tanarraa du'aan boqochuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessina. Qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan gumaachan obbo Bushraa Uloo addunyaa kana irraa du'aan boqotaniiti jiran. Obbo Bushraa nama sabboonaa bilisummaa uummata Oromootiif gumaacha guddaa taasisan ta'uu isaa namoonni seenaa isaa beekan ni dubbatan. Bara aadaa fi afaan Oromoo garmalee hacuucamaa turetti Bushraa Uloo sirboota aadaa fi Oromoo waraabbii walitti qabuun kuusaa turan. Lola diddaa gabrummaa Oromoonni Arsii mootummaa dargii irratti gaggeessan keessatti gootummaan qooda fudhachuudhaan gahee Oromummaa isaa nama bahataa ture ta'ullee dubbatan. Obbo Bushraa Uloo qabsoo bilisummaa ABO gaggeeffamaa ture keessatti hirmaannaa guddaa akka qabanillee namoonni isatti dhiyoo beekan ni dubbatan. Bara Chaataraa boodaas Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufuu hanga Soomaaliyaa imaluun shoora sabboonummaa Oromoo tokko irraa eegamu qabsoo Oromoo keessatti nama gumaachaa turee fi nama bara rakkoo san uummata Oromootiif dhaabbachaa ture ta'uu namoonni isatti dhiyootaan ni beekan. Ilmaan Oromoo sababa tokkoon maletti waraana mootummaa afaan qawweetiin biyya bulchaa jiruun hidhamu, dararamu, ajjeefamuun akkuma itti fufetti jira. Keessattuu Oromoonni Walloo diinaan marfamanii dararaa hamaa akka argaa jiran maddeen keenya OIB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo sababa tokkoon malee waraana mootummaa biyya bulchaa jiruun hidhamu, ajjeefamu, dararuun akkuma itti fufetti jira. Keessattuu Oromoonni Walloo diinaan marfamanii rakkoo hamaa saaxilamaa akka jiran maddeen keenya OIB'tti himan. Qeerroowwan qaroo sabaa ta'an sababa tokkoon malee maqaalee adda addaa itti baasuudhaan hidhaaf akka saaxilaa jiranillee dubbatan. Kanneen keessaa guyyaa kaleessaa kan hidhame qeerroo Hassan Ibrahim nama jedhamu caafaa irraa biltiginnaan qabdee hiitee jirti jaan. Godina Walloo aanaa Artummaaf Fursee caafaa Coqorsoo irraa qeerroo Hassan Ibrahim kan jedhamu sababa tokkoon maletti sababa feesbuukii kee gubbaatti mootummaa qeeqaa jirta jedhu qofaan qabanii mana hidhaa geessanii akka dararaa jiran maddeen keenya ni dubbatan. Qeerroon Hassan Ibrahim kun kanaan duraas biltiginnaan ammaan duraas bilbilaan akka isa doorsisaa turte maddi keenya kun ni hima. Hassan Ibrahim yeroo ammaa kanatti mana hidhaa caafaa Roobitti kan dararamaa jiru ta'ullee dubbatan. Walumaa galatti haalli Walloo keessatti deemaa jiru hedduu kan nama yaaddeessu ta'ullee himan. Mootummaan biltiginnaa sagalee uummataa ukkaamsuuf miidiyaalee sagalee Oromootaan saatalaayitii Itoophiyaa irratti akka hin dabarre taasisuuf shira hojjechaa akka jiru dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana ammallee akka taantu isiniif dhiyeessina. Mootummaan biltiginnaa sagalee uummataa ukkaamsuuf miidiyaalee sagalee Oromootaan saatalaayitii Itoophiyaa irratti akka hin dabarre taasisuuf shira hojjechaa jiru kun gonkumaa hin milkaa'u jechuudhaan qeerroowwan Oromiyaa hedduun dubbachaa jiran. Murni humnaan biyya bulchaa jiru kun akkuma abbootii isaanii kaleessaa saboota biyya kanaa cunqursaa turanitti inninis shira uummata Oromoo irratti raawwataa jiru uummata bal'aa fi kan uummata addunyaatiif maaliif ifa ta'a jechuudhaan sagalee uummataa ukkaamsuuf miidiyaalee Oromoo hunda akka saatalaayitii irratti hin dabarre kan shira xaxaa jiru. Shira kanaas fashaleessuuf uummanni Oromoo gara hundaan dammaqee walquba qabeenyaan qophaa'uu qaba jechuudhaan qeerroowwan Oromiyaa hedduun dubbataniiti jiran. Gochi mootummaa kanaa kallattii hundumaan karaa kufaatiitti kan isa geessaa jirudha kan jedhan qeerroowwan Oromiyaa kun uummanni Oromoo yeroo kanatti jabaachuutu isarraa eegamaallee jedhan. Gama biraatiin ergamtoonni mootummaa biltiginnaa magaalaalee Oromiyaa hedduu keessa deemuudhaan manarra deemuun misooma jedhanii dirqamaan birrii uummatarraa guuraa jiraachuullee dubbatan. Walumaa galatti magaalattii keessatti haalli jiru hedduu yaaddeessaa ta'ullee himan. Kana malees magaalattii keessatti qeerroon uffata aadaa uffatanii yoo deemanii fi rifeensa dheereeffatanii yoo kan deeman tahan ati shaneedha jedhanii nama doorsisuun akkuma itti uffetti jiraa jiran.
namoota manni murtii mirga wabii kabajeef poolisiin gadhiisuu dide jechuudhaan abukaatonni hidhamtoota siyaasaa dubbataniiti jiran. Gabaasa guutuu kana ammallee akka taantu isiniif dhiyeessina. Namoota manni murtii mirga wabii kabajeef poolisiin gadhiisuu didee jiru abukaatonni hidhamtoota siyaasaa muddee 30/2020 namoonni dhaabbilee siyaasaa ABO fi KFO keessatti socho'anii fi kan hokkara ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaan booda dhalatee walqabatee hidhaman gari mana murtii mirga wabii isaanii akka eegamuuf murteessus poolisiin isaan gadhiisuu dhabe jechuudhaan abukaatonni isaa komatan. Mirgi wabii Dr. Hussein Kadiriif seeraan kenname poolisiin sarbamaa jira jechuudhaan abukaatonni isaa obbo Kadir Bulloo himaniiru jiran. Nama tokko sa'a 48 ol ajaja mana murtiitiin ala hidhamee taa'uu hin qabu hanjaan obbo Kadir Bulloo. Kun mirgi seeraan kennameef sarbuudha. Poolisiin ajaja mana murtii kabajuu qabaa jaan. Manni murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo fi Laga Daadhii Sadaasa 16 bara 2013 ture Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barnootaa fi qorannoo amalaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir wabii qarshii 10,000tiin hidhaa akka gadhiifaman kan ajaje. Haa ta'u malee maatiin Dr. Hussein qarshii mirga wabii manni murtii ajaje qarshii 10,000 kafalanii ajaja mana murtichaa Komishinii Poolisii Oromiyaatti galchaniis Dr. Hussein osoo hin gadhiifamin yeroo ji'a tokko oliif hidhaa turuu abukaatoon isaanii himu. Poolisiin ajajni mana murtii erga isa ga'een booda mana murtiitiif deebii hin kennine isaallee hin dhiyeessine jaan. Haaluma wal fakkaatu manni murtii magaalaa Oromiyaa hooggantoota ABO kan ta'an Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa jimmata dabre muddee 25 bara 2020tti kan bilisa je'ee akka gadhiifaman murteessullee poolisiin gadhiisuu dide jechuun abukaatoon isaa BBCtti himaniiti turan. Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa du'a artist Haacaaluu Hundeessaan booda hordofee karaa akka cufamu qabeenyi akka barbadaa'u namni akka walitti bu'u bilbilaan ergaa dabarsitanii jechuudhaan labsii farra shororkeessummaa himata irratti kan baname. Himata kana kan bane abbaa alangaa waliigala Oromiyaa yoo ta'u dhimmicha ilaalaa kan ture manni murtii waliigala Oromiyaa mirga wabii eeguu fi Sadaasa 14 bara 2020tti gadhiifamanii turan. Haa ta'u malee guyyoota muraasaan booda akkaataa beellama isaanii mana murtiitti wayita argaman poolisiin irra deebiin to'annoo jala oolchee jalan. Manni murtii maaliif irra deebiin akka to'annoo jala oolfaman gaafatee jennaan gara biyya alaatti baduuf akka ta'e odeeffannoo nagahe jechuun poolisiin deebii kennuu himan obbo Tuliin. Manni murtii kun sirrii akka hin taane himuun irra deebiin akka gadhiifaman ajajullee poolisiin gadin dhiisu jee. Manni murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo fi Laga Daadhii Dr. Hussein Kadir kaleessa muddee 21 bara 2013tti akka dhiyeessan ajajuus poolisiin kaleessa hin dhiyeessine hidhaarraayis hin hiikne jechuudhaan obbo Kadir Bulloo dubbatan. Kun ajajni mana murtii kabajamaa akka hin jirre agarsiisa. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jechuun immoo olaantummaan seeraa biyya kana keessatti rakkoo keessa galaa jiru fakkaataa jechuunis himan. Poolisiin ajaja mana murtii hin kabaju yoo ta'e ajajni mana murtii yoo hin raawwatamne abdii nama hidhamee maal akka ta'u kanarraa hubachuun danda'ama. Kanaaf adeemsi kun sirrii natti hin fakkaatu jaa. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaan booda magaalaa Finfinnee kan qabaman Dr. Hussein Kadir jalqaba godina Baalee mana murtii aanaa Aggaarfaatti dhimmi isaa ilaalamaa ture. Aggaarfaattis poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaafatee abbaa alangaa federaalaa immoo ragaa mana murtii isaa hammachiisuu hin jiru jechuudhaan galmeen akka cufamu taasisee ture. Manni murtii aanaa Laga Xaafoo fi Laga Daadhiitti immoo hokkara bara 2012 Oromiyaa keessatti ture yaadaa fi loojistii addaan deeggarsa godhaniiru himannaa jiru irratti dhiyaate. Miseensa Koongirensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Dr. Hussein Kadir Baalee Aggaarfaatti gara magaalaa Finfinnee fidanii naannoo 6 kiiloo ja'amutti hidhaarraa kan turan yommuu ta'u yeroo ammaa immoo gara magaalaa Galaanitti dabarfamuu isaa abukaatoon isaa Kadir Bulloo dubbatan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa Sadaasa 7 bara 2013 baaseen Dr. Hussein Kadir dabalatee dhimma namoota mirga wabii isaanii eegamee hidhaarra jiran furmaata ariifachiisaa kan barbaadu ta'uu simeeti ture. Kanaan wal qabatee qaamoleen hojii raawwachiistuu fi qaamoleen haqaa naannoo Oromiyaa mirga wabii shakkamtoota kabajamuusaa akka mirkaneessu waamicha dhiyeessuus ni yaadatama. Hoogganoota ABO kan akka obbo Mikaa'el Booranaa Kenneessaa Ayyaanaa fi hidhamtoota kan akka dargaggoo Obsaa Abdiisaa fi Abdu Jabbaar Umar mirgi wabii isaanii eegamee fi qarshii wabiif ta'uu qabsiisaniis poolisiin gadhiisuuf hayyamama hin taane jechuudhaan dubbatan. Namoonni kanneenis ammaan dura mana murtii aanaa
aanaa magaalaa sulultaatti dhiyaatanii irra deddeebiin mirgi wabii eegamuu turus gadhiifamaa hin turre jaan shakkamtoonni mana murtii akka gadhiifaman ajajees poolisiin diduudhaan danda'a. Ammaan tana waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii akka jiran obbo Tuuliin himaniiti jiran. Namoota kunneen poolisiin ajaja mana murtii kabajee gadhiisuu diduu isaa irra deebii mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti akka iyyatanii fi manni murtichaatis poolisii magaalaa Galaan namoota kana gaafa muddee 27 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyeessan ajaja kenneeti jira jaa. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya amma garoo oduu biyya alaatti isin dabarsina. Uummanni musliimaa Rohingyaa Myanmar irraa ajjechaa baqachuudhaan Baangilaadesh ergaa seenanii bubbuleetii jira. Achittis dararaa hamaan akka isaan irra gahaa jiru BBC'n dubbiseetii jira. Guutuu gabaasa kana Muhammad Abdusalaam Akkattaanti isiniif dhiyeessa. Ummanni musliimaa Rohingyaa Myanmar irraa ajjechaa baqachuun Baangilaadesh erga seenanii bubbulanii jiru. Ummanni kun jireenya isaanii mo'achuuf jecha imala balaan guutame gara Maaleeshiyaatti gochuun hedduun isaanii lubbuu dhabanii jiraachuutu himama. Sababa nyaataa fi bishaan hin arganneef guyyatti namni 5 hamma 15 olitti du'aa turan. Reebichis keessatti kan argamu dhiirota irratti haalaan jabaata. Sababa kanaaf namoonni hamma 40 ta'an dhalaa fi dhiirri ija isaanii duratti ajjeefaman. Handu'ees galaanatti darbatamaa osoo isaan ijaan arganii yeroo hedduuf kan of wallaalan bishaan ashaboon guutame ofitti naquu dubbatan. Ummanni musliimaa Rohingyaa kun bidiruu bishaanii gubbaa guyyoota 50 oliif erga turanii booda kana keessa dabranii hammi kaanis dhumanii sababa nyaata bishaanii fi gargaarsa dhabaniif jecha bishaan guddaa dhugaa gariin achumatti hofuu turan. Kana malees daddabarsitoonni yookaan dallaalli isaan oof haalaan akka reebuu kan himan ummanni kun rakkina hammeenya irraan kan ka'e bidiruu yookaan doonnii irra jiran irraa bishaanitti of gadi darbuu dubbatan. Ilmi namaa kun hanganuma garaa walirratti jabaata. Sababa isaa musliima ta'aniif naannoo Hindii irraa baqatanii biyyoota meeqa bishaan meeqa qaxxaamuranii miilaan guyyaa meeqa adeemuu dubbatu ummanni kun. Guyyaa kaanni karaa kaaniin ammoo doonni irratti eega bahanii booda doonni irra guyyaa 50 fa'aa akka turan kan dubbatan jireenyi itti hadhaawee warri lubbuu isaanii of jibbee bishaanitti of haru akka jiran dubbatan. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.